Itiyoophiyaa keessatti lakkoofsi namootaan COVID-19 du'aa jiranu sababni dabalaa deemaa jiruu fi waan namoonni of eeggannoo hin taasifnee fi akka ta'e jiraattonni magaalaa Finfinnee sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Inistituutiin fayyaa hawaasa Itiyoophiyaa gama isaatiin akka jedhutti hawaasichi of eeggannoo yoo gochuu dhabaate rakkina kanaan wareegama barbaachisaa hin taane gatii barbaachisaa hin taane kaffalaa jedha. Tsahaay Daamxoo gabaasa itti aanu qabdi. Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Tasfaayee Lammeessaa hammeenyummaa COVID-19 hubatee namni kamiyyuu of eeggannoo irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhan. COVIDn xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhata. Fayyaa namaatiif waan ta'eef ajaja sin barbaadu ajaja poolisii ajaja wattaaddaraan barbaadu kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhan. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba, saanitaayizeeriis godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef COVID irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuun ni barbaachisu hin jedhan. Erga COVID-19 Itiyoophiyaatti mudateen as namoonni 6,000 ol ta'an lubbuun isaanii sababa vaayirasii kanaatiin darbuu odeeffannoon ministeera fayyaa Itiyoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Yeroo ammaa hawaasni hubannoo qaba. Hubannoo dhabee mitii kan jedhan ammoo aadde Beeteleem Tasfaayeeti. ኮቪድ ላይ አብዛኛው ሰው አይጠቀመውም ማለት ይቻላል። ኮቪድ irratti namoonni hedduun hin fayyadaman jechuun ni danda'ama. Keessumaa naannoo gabaatti namni fayyadamu hin jiru. Kun immoo dhibaa'ummaadha malee hanqina hubannooti jechuun hin danda'amu. Dr. Gaarummaa Daani'eel muuxannoo isaaniirraa ka'uudhaan hammeenyummaa COVID akkasumas dagannaa hawaasa biratti mul'atu ibsanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti aga weerarri sun itti babal'ataa jiruu fi eeggannoon uummataa walsimaa hin jiru. Dhukkubichi baay'ee babal'ataa jira. Eeggannoon namaa garuu baay'ee gadi bu'aadha. Keessumaayyuu karaa maaskii godhachuu, fageenya ofii eeggachuu, fageenya qaamaa jechuudha. Isaan sanarratti dadhabinni guddaan mul'ataa jira. Inni sun akkaataa jireenya hawaasummaa keenyarraas ta'uu danda'a. Garuu of eeggannoon baay'ee gadi bu'aadha. Ofuma koorraati kaasee yeroo ilaalu keessumaa maaskii godhachuu irratti rakkoonii fi hanqinni baay'een mul'ata biyya keenya keessatti. Anuma fakkeenyaaf iddoon itti hin goggodhanne jira. Yeroo sana garuu irraanfachuurraan kan ka'edha. Yeroo baay'ee kanan hin godhanne garuu gaafan itti yaadadhu garuu nan godhadha. Namooti baay'een garuu akka koronaan hin jirreetti kan yaadanii dhibeen sun akka hin jirreetti kan yaadanii tun godhatanii deeman namoota baay'ee numa argina eega. An akkan yaadutti rakkoo ni mul'atu amma akka dhibaa'ummaattis nan ilaala. Kan biraa hubannoo irratti natti hin fakkaatu. Namooti hubannoo qabu akka dhibeen sun miidhaa geessisu namoonni baay'een beeku. Garuu dhibaa'ummaa natti fakkaata kan namni of eeggannoo godhaan jirreef. Inistituutiin fayyaa hawaasaa Itiyoophiyaa akka beeksisetti hawaasni of eeguu fi akkasumas maatii isaa darbees lammii isaa COVID-19 irraa ittisuudhaa fi tooftaalee ittisa COVID-19 irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera. Dr. Mikiyaas Tafarraa Inistituutii fayyaa hawaasaa Itiyoophiyaatti itti aanaa hoogganaa qindeessaa balaa tasaati. Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 803 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa sadarkaan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannootti kennuu qabu. Erga vaayirasiin COVID-19 gosa deeltaa jedhamu Itiyoophiyaatti mul'ateen as tatamsa'inni vaayirasichaa haalaan dabalee namoonni vaayirasii kanaaf saaxilamanii gara dhaabbilee fayyaatti deemanis lakkoofsaanii dachaan dabaleeraa jechuudhaan Inistituutiin fayyaa hawaasaa Itiyoophiyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.